ትገባላችሁ ሲባል እንደዚህ በደስታ በሙጉት እየተጠበቀ ነው። ኢንሻአላህ አላህ ካለ ከ3 ቀን በኋላ ወደ ሀገር እንድንሄድ የታወቀ ነው። ሁላችሁም በሚዲያችሁ ላይ እያያችሁ ነው እና እኛም በጣም ኦሮሞ እኮ ፌስታሊስ ኡፋኔ ሁጩስ ኡፋኔ ዋሂዱ jechuudha rakkanne akka uummanni keenya maneedhaa keessatti rakkataati turasan jechuudha akkuma sanitti rakkanne nuti illee nirriibi nu dide har'a garuu alhamdulillah ijoolleen maneedhaa galtee galuudhaaf deemanii akkasuma akka galan isin jiranii galuudhaaf deeman jechuudha. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Yoo yaa harka fuuna ashama harka akkam jirtu ilmaan Oromoo kanneen biyya alaaf biyya keessatti jirtu irra deebiin bakka nagaan dhuftan isin jedha an harfu like share comment godhuudhaan maatiin wanna tawaloodha jajjabeessa isin jedha warri chaanaalii kanaaf haaraa taatan immoo subscribe godha jajjabeessa isin jedha video hedduudha asirratti dalaguuf deemna har'a maal isinii qabdeeti dhufee jira jechuudha. Oromoo ko warri man hidhaa keessa ijoolleen bahuun isin gammachiifte like share comment godhuudhaan waliif daddabarsa warroon isin gammachiise komentii ajaa'ibaa barreessaadha alhamdulillah jedha barreessa jechuudha. Egaa hordoftoota kee kabajamoo maal isinii fakkaate ijoollee mana hidhaa keessa jirtu jechuudha. Mootummaan ni baasna jedhanii sin baasna jedhanii jechuudha himaniitii jiranii bahuudhaaf deeman jechuudha. Akkasuma kan bahanillee ni jiran jechuudha. Alhamdulillah galata rabbiitu kunniin jechuudha. Ijoollee keenya bileeyyan keenya hedduudha kan achi keessatti hidhamee jiru kan amata meeqa amata lama amata sadii waan nyaatu dhabee maraatee achi keessatti daa'imni meeqa duutu jechuudha. Hedduu isaaniituun jira. Har'a alhamdulillah wallahi alhamdulillah congratulations warra sagalee taataniif karaa tiktokiitiin karaa yuutuubiitiin karaa feesbuukaatiin hundinuu warra sagalee mana hidhaadha ijoollee mana hidhaa teenya taatee turte jechuudha. Baga gammaddan baga firii keessan ittiin singee isiniin jedha jechuudha. Alhamdulillah ijoolleen teenya bahuun jechuudha. Akkuma waan ani mana hidhaa keessaa gadi baheetii jechuudha. Akkuma tinti nu gammachiisa. Namni sin gammachiisne inni jira Oromoo hin jira jedhee hin yaadu jechuudha. Itoophiyaa hunda Oromoo osoo hin taane laakiin irra baay'ee ijoollee Oromoo baay'ate jechuudha. Itoophiyaan hundi jechuudha baga gammaddan isiniin jedha. Oromoo koo har'a gammachuudhaan viidiyoo tana isinii waraabuutti jira. Mana hidhaa keessa ijoolleen gadi bahuun mana keessaa gadi bahuun jechuudha. Wallahi galata guddaa ni'ima guddaadha jechuudha. Alhamdulillah kan hafanillee nuuf haa baatu du'aa godha. Akkasuma immoo du'aadhaan wal bira haa dhaabbannuti ijoolleen teenya yoo mana hidhaa keessaa baate jechuudha. Qeerroo meeqa falmataa meeqa akan qabsaa meeqatu mana hidhaa keessa jira. Wallahi alhamdulillah isiniin jedha qaali. Akkasuma jechuudha an gammachuu qaba har'a warri hin gammanne ni jirtanii Itoophiyaa taatanii warra hin gammanne hin jirtan jechuudha. Mana hidhaa keessa ijoolleen gadi bu'uun mee viidiyoo sana ilaalame. እስከ ዛሬ ድረስ ድምጽ የሆናችሁልን በጣም ከልብ እናመሰግናለን። በጣም እንወዳችኋለን። Egaa hordoftoota keenya viidiyoo kana jedhe jechuudha. Akkuma kana nu godhe ijoolleen hunda achi keessaa rabbiin nuuf haa yaasu du'aa godhaa isiniin jedha. Hordoftoota kee kabajamoo ijoolleen mana hidhaa keessatti rakkataatii turte warri sagalee taa'aa turtan warroota hedduu jechuudha mana hidhaa keessatti gargaaraa jirtan akka maallaqaallee gargaaraatii turtan jechuudha. Simbiyanna warroonni gargaartanillee hedduu isaaniitu jira jechuudha. Argaa jirru kana jechuudha. Ijoollee hedduutu jira warroonni akkasii sun baga itti geessan baga gammaddan akkasuma immoo baga gammaddan isin jedha Oromoonni hundi jechuudha. Maashaallah du'aayin taateetii jirti jechuudha. Kan tiktokii irraan sooshaal miidiyaa hundarra jechuudha. Ijoolleen akkasitti bu'aaniitii rabbi kadhatan akkasuma immoo karaa dandanii uummata gargaaraatii turan jechuudha. Maashaallah har'a baga itti geessan isiniin jenna. Hordoftoota kabajamoo ijoolleen mana hidhaa keessaa bahaatii jirti. Kanaafuu congratulations isiniin jedha Oromoo koo baga gammaddanii baga gammanne walumaan baga gammanne isiniin jedha. Hordoftoota kabajamoo annaata wallooti Oromoon naan beekne maatiin haftaa subscribe godha haga viidiyoo biraatti walitti deebinutti nagaan jiraadhaa turtii gaarii.